wanta rifeensa keessanaaf nu barbaachisaa ta'an rifeensa jabaataa yeroo baay'ee rakkoon shamarranii rifeensa filamuu didaa dheerachuu didaa waan akkasii jiranii rifeensa illee sirriitti dheeressaa sirriitti laaffisallee ni margisiisaa keessatti warra rifeensa jabaataadha baay'ee gargaara isa kana adda qabadan isinii dhufe akkaataa aan akkana godhee maal akka itti godhee viidiyoo itti aanutti dhiyaadhaa hanga dhummaa dhaggeeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاينتي أكم جرتم فيا كسين النجار الحمد لله. سيمبون جرام سيمبوتوب سبسكرايب لايك شيري ولا نسنين جرا سيمبوتوب وان هر أوان تكون قبل دزني دفع شمرني في جتودا. إني سمع سيتاني أكو مزني تمود تاجرو غانا أرجع جرتان جري يادا. warra rifeensa keessan dibata rifeensaati inni kuni yookiin ammoo maaksii isa jedhan san jechuudha. Warri rifeensa keessan isin jalaa jabaataa ta'e rifeensa keessan jabaataa ta'e gadi hin jenne yookiin ammoo yeroo filattan isinitti jabaatu isin hin filamne rifeensa wanna jedhan san kardaadaa jedhan afaan amaaraati yookiin ammoo jabaataa icciicaa yookiin walumaa galatti rifeensa ka'ee dhaabbatu jechuun laafaa isan taane isaaf isin gargaaran isin hin jedha. Maaksiin kuni isan isin agarsiisa akkaataa hojii isaallee akkamii akka dibattan jechuudha. Jalqaba irratti isin mudhata jedhee yaada asitti zayituunii qaba olivoo isa jedhan san jechuudha. Asitti ammoo mayoneezan qaba isin mudhata yaada namni mayoneezan beekan jiru mayoneez laban zabaadii killee buuphaa isa jedhan san jechuudha. Asitti ammoo isa yogguu itti dibadhee ka'ee rifeensa kiyyatti hidhadhee akka uffata keenya laan balleessine keessaa baasee isin mul'isa. Ittiin hidhadhee hanga takka tursiisee dhiqadhaa jechuudha. Hayyee maal gootan isin fakkaate amma as dhuftanii anammaa kana qopheeffadhee afur asitti kan qopheeffadhee mayoneez fal'aana lama laban zabaadii fal'aana lama killee yookiin buuphaa habba takka zayituun fal'aana tokko kanan qopheeffadhe jechuudha. Hayyee qopheeffadheen jira walitti dachaaseen hundasaa waliin dhahaa jechuudha. Isin mul'ata yaada killee habba takka akkasina mul'atu isin agarsiisa. Killee habba takka laban zabaadii zayituun mayoneez isin ammoo asirratti anamma kan ofii kiyyaa hojjetataa jira. Isinii akka rifeensa keessaniitiin hojjetattan jechuun rifeensa keessan guddaa yabbicha yoo ta'e kanarra dabarsuu dandeessa. Nama fakkeenyaaf fal'aana lama fayyadame mayoneezaa fi laban zabaadii killeelee takka jechuudha. Maaliif ana rifeensa kiyya nagaa irraayyuu naafaa jechuudha. Rifeensa kiyyaa fi hamma rifeensa kiyya naatu beeka waan ta'eef isinis hamma rifeensa keessan dibata hamman akka isin barbaachisu isin beeka waan ta'eef lama godhachuu dandeessu, sadii godhachuu dandeessu, tokko godhachuu dandeessu akka barbaadanitti jechuudha. Garuu isa kannini walitti maksi gootanii dibattanii jechuudha. Dibattanii namni zayituuna hin barbaanne zayitii rifeensa kan keetiif sii ta'u dibachuu dandeessa. Kan rifeensi kan kee jaalatu jechuudha.
nama zayituun qopheeffadheera baay'ee bareeddoodha waan ta'eef rifeensa sammuu namaatiif illee nama sammuun gogillee baay'ee barbaachisti waan ta'eef dhukkubbii mataallee hin haphisti jechuun nama bu'oo qabu kanaaf zayituun fayyadamaa oguu baay'ee faayidaan isaa inni guddaanii rifeensa gadi isinii qabaa isinii laaffisa jechuudha. Illaafa rifeensa oguu kana dibattanii walakka namni rifeensa keessan sirriitti jabaataa yoo ta'e sa'aatii 2 illee tursiisuu dandeessanii sana olillee tursiisuu dandeessanii wanta kan ta'u rifeensa keessan kan jiddu galeessa ta'e walakka sa'aatii takka rifeensa keessan kan laafaa ta'e ammoo walakka sa'aatii gahaadhaan walakka sa'aatii irra tursiisaa jechuudha. Akkaataa rifeensa keessaniitiin murteessaa jechuudha. Kanaan isin jiraatti fayyadamaa ammaanii Meksikoodhaa walitti zayituun fal'aanaa tokko illee habba takka yookiin ammoo puuphaa isa jedhamsanii hin rukutaa dibama kaameraamaanii illee naannoo asitti arkuma tokkoon inshaallah ayya zayituunii fi illee walitti dha'ee jira rukutee jira amma fuudhee laban zabaadiitti buusaa jechuudha. Laban zabaadii waliin rukutaa sirriitti rukutuu qabdanii sirriitti rukuttanii waliin geessitanii eegasii fiddanii mayoneeza itti godhattanii amma olii rukuttan akkasitti miski gootanii olii rukuttanii wal seensistanii wal nyaachistan jechuudha. Wal argachuu qaba wanti walitti bu'e kunneen arfanu sirriitti wal argatee wal nyaachuu qaba yoo san faayidaas qaba waan ta'eef algootni isinii fakkaate oguu dhiqattan jechuudha. Wantoota kanneen oguu dhiqattanii sirriitti miicachuu qabdan sirriitti maaliif fooliin puuphaa yookiin killeedhaa dafee keessaa hin bahu waan ta'eef warri biyya arabaa jirtanii beektanii jedhan yaada erga shaamboon dhiqattanii kaatanii booda balsam yookiin kondisher isa jedhamu afaan ingilifaatiin balsamii isanii gala jedhan yaada isa san sirriitti isa sanii dhiqachuu qabdanii foolii isaa akka keessaa bahuuf jechuudha. Sirriitti irra deddeebisanii wagguu 3 wagguu 4 dhiqachuu qabdanii akka fooliin isaa keessaa bahuuf yeroo dhuma dhiqattanii shaambootti 2tti buustanii dhiqattanii kaatanii ogguudhuma san bishaan jala filtu jechuudha. Maaliif labanichi fi killeen akka keessaa bahanii rifeensa keessan keessaa bishaan jala filtanii eega 2 dhiqattanii 3ffaarra bishaan jala filtanii bishaan irraa cuftanii filtanii filattanii kaatanii ammas shaambootti godhattanii achiin dhiqattanii jechuudha. Qulqulluusni ta'a sirriitti dhiqadhaa foolii qabaa waan ta'eef isiniin jira. Akkasii akka jaalattan abdiin qaba ani jaaladheen jira yeroo itti fayyadama yeroo baay'ee itti fayyadama waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Sirriitti ilaalaa isa kanneen hayyee isa wal rukutasanii dhumarratti maal akka fakkaatu isin agarsiisa. Hayyee obboloota koo akkasitti waliin rukutee bareechiseen jira hin mul'ata dhayyaadha sirriitti ilaalamee bareedaa isaa godhee jira. Wanyaatee jira sirriitti wanyaachuu qaba akkasi qopheeffadhee jira. Nama deemee itti dibachuu fi walakkaa sa'aatii yookiin daqiiqaa 40 akkas 30 tursiisee ka'anii dhiqadhu jechuudha. Isa kanas qopheeffadhee jira ni mul'ata dhayyaadha. Inni kun ergaan namni isa kana qabdanii kana fayyadama mataatti godhattan jechuudha.
mudhatame sakkanaa kana fayyadama warra akkanaa kana qabdanii rifeensa keessan eega kana dibattanii kaatanii rifeensa keessan duuba achi hidhattanii isa kanatti godhatanii jechuudha. Warri kana hin qabne ammoo sufuraan beeytu jedhee yaada warri biyya rabaartanii yookiin ammoo feestaala laafaa wayii garaasaa baqasatanii itti hidhattanii shaarbii yeroo baay'ee uffanne shaarbii xiqqoo itti hidhattanii akka jechuun fooleen isaa hin bahu waan ta'eef uffata ittiin marattan sanuyyuu kophaa isaatti dhiittanii jechuudha. Foolii qillee fi foolii mayoneezaa yookiin isatti daballe kuni hin bahu jechuudha. So kanaafi isa kanatti dibattanii inni isin hin jira itti hidhattanii inni isin hin jira sirriitti ilaalame waan fakkaatu baay'ee bareedaadha. Akkasin hin jira inshallah akka jaallattan abdiin qaba jabaadhaa jajjabaadhaa hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal agarru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.